Mootummaan hojii dhabdummaan babal'ate akka carraatitti fayyadamuun dargaggoota gowwoomsee waraanatti naqaa jira. Mootummaan godinaalee Baalee fi Arsii lixaa namoota leenjii loltummaa homaatu hin qabne waboon akka lolan dirqisiisaa akka jirutu himama. Kana malees humnoonni mootummaa ijoollee ganaa guddachaa jiran dirqii fi gowwoomsuun gara leenjii waraanaatti guuraa jira. Namoonni godinaalee lamaan irraa akka yaadanuuf kennanitti mootummaan namoota oduu sobaatiin afaan faajjeessuun ijoollee waraanaaf funaanaa jira jedhan. Magaalaa Roobee, magaalaa Shaashamannee fi aanaa Shaashamannee akkasumas Arsii Nageelletti namoonni yaadanuuf kennan waan kana ragaa bahu. Jiraataan magaalaa Roobee eenyummaan isaa ibsamuu hin feene ilma isaanii tokko jalaa sossobuun qe'eedhaa jalaa fudhachuu hima. Ilmi isaanii bira darbee yuunivarsiitii irraa eebbifamuun kan himan namni kun ilmi koo boru mul'ata ofii isaa jijjiirratee anaafis gargaarsa ta'e jedheen abdachaa ture jedha. Yeroo ammaa harka humnoota mootummaa bu'uun akka isaan gaddisiise himanii jiru. Jiraattuun magaalaa Shaashamannee kan taate haati tokko immoo magaalaa fi baadiyyaa naannawa magaalaa Shaashamannee irraa humnoonni sirnicha xiyyaara ooftu mindaa fooyyee argattu jechuun ijoollee xixiqqoo umriin isaanii waraanaaf hin gahin funaanaa jiru jettee dubbatti. Ilmi ishee rakkina meeqaan guddiftee lola Tigraayiif manaa fuudhamee hanga ammaa akka hin galin himti haati tun. Humnoonni mootummaa aanaa Arsii Nageelletti dirqiin dargaggoota gara leenjii waraanaaf fuudhaa akka jiran jiraataan aanicharraa dubbifne himee jira. Godinuma kana keessatti uummanni leenjii waraanaa homaatu hin qabne waboon akka lolan dirqisiifamaa jira. Waraanni bilisummaa qimantii humna dabalataa leenjifataa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa qimantii kabajaa mirga uummata qimantiif qabsoo hidhannoo taasisu cimsee itti fufuu himeeti jira. Waraanni kun humna haaraa leenjisuun dirqama qabsoo itti aanuuf qopheessuu isaa janoo qimantii miidiyaaf ibseera. Uummanni qimantii uummata afaan aadaa fi duudhaa mataa isaa qabatee qe'ee abboota isaa irra dhalee barootaaf jiraachaa ture mirga eenyummaa isaa dhageeffachuu fi ofiin of bulchuu mulqamee naannoo Amaaraa jalatti ukkaanfamee akka bulu ta'eera. Cunqursaa bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti isa mudate ofirraa mulquun mirgi ofiin of bulchuu ummatichaa akka kabajamuuf dhalattoonni uummata qimantii waggootaaf qabsoo jabaa gaggeessaa turan. Yeroo ammaas qabsoon dhalattoota uummata qimantii gaggeeffamu kun jabaa ta'e itti fufuun gara qabsoo hidhannootti cahaa jiraachuu dhagahamee jira. Mirga eenyummaa ofii guddifachuu fi ofiin of bulchuu ummatichaa kabachiisuun roorroo uummata qimantii mudatetti xumura gochuuf kan hundaa'e waraanni bilisummaa qimantii qabsoo hidhannoo gaggeessee jiraachuu kan beeksise wayita ta'u humna haaraa leenjisuun qabsoof dhiirsaa jira. Itoophiyaa keessatti bulchiinsi Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufee as qabsoo karaa nagaatti ulaa cufameera. Qabsoo karaa nagaatti ulaan cufamuun ammoo ejjennoo uummanni barbaachisummaa qabsoo hidhannoo irratti qabu kan jajjabeessa wayita ta'u gareeleen qabsoo hidhannootti seenanis hidhannumaan babal'ataa dhufuu ibsanii jiru. Waldhabbii Gujii fi Buddii jidduutti uumameen jaarsummaan hiikuuf jaarroleen saboota Ollaa fi Boronaa akka yaalaa jiran ta'uu abbaan gadaa Jiloo Mandhoo himanii jiran. Caamsaa darbee aanaa addaa Burjii magaalaa Soyyoomaa keessatti Oromoota Gujii lixaa irraa gara gabaaf achi turan haleellaan raawwatamee naga ammaatti namoonni 10 du'uu fi akkasumas namoonni 6 kan biraa yaalarra jiraachuu eeran abbaan gadaa Gujii. Aanaa addaa Burjii haleellaa kanaan wal qabatee haga ammaatti namoonni 70 ol to'annaa jala ooluu fi qabeenyi saamamees garii deebifamuu dubbatee jira. Jiraattonni garuu ammaas nageenya amansiisaan daangaa gama lamaanii irratti hin mul'atu jedhan. Suudaan loltoota booji'amanii turan 7 fi nama nagaa tokko na jalaa ajjeeste jechuun Itoophiyaa himatte. Miidiyaan mootummaa Suudaan gabaasatti loltoonni 7 fi namni nagaa tokko humnoota ittisa Itoophiyaan ajjeefaman jedhan. Humni ittisa Suudaan ibsa dilbata waxabajjii 26 baasen loltoonni Itoophiyaa lammiilee Suudaan kanneen erga ajjeesanii booda reeffi isaanii adda irratti uummatatti agarsiisan jechuun himatte. Itti dabaluunis gocha gantummaa kanaaf deebii ni ilaalla jedhan. Mootummaan Itoophiyaa amma dura dhimma kana irratti waan jedhe hin qabu. Walitti bu'iinsa amma dura milishaa Itoophiyaa fi humna ittisa Suudaan jidduutti daangaa irratti yeroo garagaraa uumamaa turan lubbuun namaa fi qabeenyi irra miidhaan ga'ee ture. Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti wal dhabdeen daangaa irratti dabalataan dhimma hidhaa haaromsaa irrattis walitti gaarrifatamaa ture. Dhibdeen lafa qonnaa Alfashagaa daangaa biyyoota lamaanii irratti argamuun wal qabatee biyyoota lamaan jidduu jiru erga waraanni kaaba Itoophiyaa dhalatee ammaateera. Makaaniin waraana kana lammiileen Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kumaatamaan lakkaaman gara Suudaan baqachuun ni yaadatama. Torbee darbe daangaa biyyoota lamaanii gama lixaa Gondar magaalaa
Matammaatiin walitti bu'iinsi akka ture gabaasaaleen ibsaa ture. Ganda magaalaa Matammaa jala jirtu Shimata Magduqaa jedhamtu keessatti haleellaa humnootii Suudaan raawwataniin hojiin qonnaan bultoota naannichaa gufachuunis gabaafameera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa bulchaa lixa Gondar obbo Biiksii Warqee wabeeffachuun akka gabaasetti waggaa tokko keessatti abbootiin qabeenyaa 246 ta'an sababa walitti bu'iinsa kanaatiin hojii qonnaa dhaabaniiru jedhan. Joint Security Intelligence Task Force barattoonni yuunivarsiitii kaka'umsa miidiyaa irraa akka of eeggatan jeequmsa irraa akka of qusatan gaafate. Finfinnee ibsa har'a ganama baaseen gareen hojii nageenyaa fi basaasa waloo Itoophiyaa kan tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Komishinii Poolisii Federaalaa fi Neetwoorkii odeeffannoo of keessaa qabu bulchiinsa nageenyaa barattoonni yuunivarsiitii ololo miidiyaa itti yaadanii hawaasa yuunivarsiitii keessatti jeequmsa uumuuf tamsaasaa jiru kakaasuu irraa akka of eeggatan akkasumas jeequmsa irraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Ibsichi dabalataan yaalii yuunivarsiitiiwwan keessatti jeequmsa kakaasuuf taasifamu namoota dhuunfaa kiraaramtoota juntaa shawor keessaatiif pellat jechuun himate. Itti yaadanii jeequmsa kakaasuuf sochoosaa jiraachuu himate. Taaskii foorsiin kun barattoonni argamuu isaanii irraa akka of eeggatan akeekkachiisuus nama of hin qusannee fi akeekkachiisa taaksii foorsii cabse kamiyyuu akka hin obsine akkasumas tarkaanfii seera cimaa akka fudhatu akeekkachiiseera. Taaskii foorsiin kun miidiyaalee maqaan isaanii hin ibsamne garee basaasaa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa ergamee Oromoo fi barattoota garee saba biroo yuunivarsiitiiwwan kanneen keessatti baratan irratti duulu jechuun himatte. Miidiyaaleen maqaa isaanii hin ibsamne kunneen doolaaraan bitamanii jeequmsa dhiyeenya kana magaalaa Gondar keessatti uumame hordofuun akka sababaatti fayyadamuun ajandaa kanneen qoqqooduu fi jeequmsa garee kakaasuun biyyattii tasgabbii dhabsiisuuf hojjechaa akka turan ibseera. Hokkora kana kutaalee biyya keenyaa hundatti babal'isuuf yaalan kan jedhu ibsichi haa ta'u malee ergamni diigumsa isaanii aadaa wal danda'uu dursee ilaaluu obsaa fi tattaaffii humnoota nageenya keenyaatiin fashalaa'eera jedhan. Haleellaan waloo tibbana magaalaa Gaambeellaa fi naannoo ishee keessatti waraana bilisummaa Gaambeellaa fi waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jechuun akkasumas haleellaa lixa Oromiyaa magaalota Gimbii fi Dambidolloo keessatti raawwatame shororkeessitoota haalaan haxaamanii rakkoolee mudatan giddu galeessa godhachuun naannoletti haalli dilee deebi'eera jedhan. Hokkorri Itoophiyaatti mudate dhuma bara 2020tti kan eegale yoo ta'u Tigraay keessattis ta'ee naannoo ishee akka Amaaraa fi Affaar keessatti lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa geessiseera. Kunis namoonni 10,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuranii gara Suudaan akka seenan kan dirqisiise yoo ta'u dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen akka Islaam Riilaayi fi baqattoota yaa'aniif deeggarsa hatattamaa taasiseera. Itoophiyaan waggootaaf namoota balaa uumamaa Soomaaliyaa, Suudaan, Eertiraa fi Suudaan kibbaa irraa baqatan jiraattee turte. Naannichi rakkoo wabii nyaataa hammaataa dhufees mudachaara. Sababa gogiinsa yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'u kunis qonnaan bultoota naannichaa irratti dhiibbaa uumeera. Kunis biyyattii bu'aa eegumsa fayyaa argatte hunda keessatti duubatti deebiseera. Namoonni hedduun sababa wal dhabdee keessootiin rakkoo baqattoota gaanfa Afrikaa keessatti uumame ammeesseen dhaabbilee fayyaa argachuu waan hin dandeenye inni nyaataas mudateera. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii akka tilmaametti Itoophiyaatti namoonni miliyoona 2.5 ta'an biyyoota ollaa bakka biraatti kooluu galtummaa gaafachuuf qe'ee isaanii baqachuu yookaan Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti keessoo isaaniitiin buqqa'uu isaaniiti. Nageenya bira ga'uuf kiiloomeetira 50 miilaan deemuu qabna turre. Ijoollee keenya waliin halkan tokko karaa irra dabarsuu qabna turre jetti Aminaat. Ganna 29 ishee fi ijoolleen ishee namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen waan hundaan dhiisanii deemuu qaban keessaa tokko. Yeroo achi geenyu waajjira ittisa balaa fi wabii nyaata naannoo Affaariin gargaaramneerra. Sana booda Islaam Riilaayi irraa deeggarsa arganne. Kunis lubbuu baraareera. Namoonni baay'een bakka nageenya qaban bira ga'uuf haala nama dadhabsiisu keessatti sa'aatii dheeraadhaaf yeroo tokko tokko immoo guyyoota hedduudhaaf miilaan deemuu turan. Hiriyyootaa fi firoottan isaanii eessa akka jiranii fi lubbuun jiraachuu isaanii beekuu dhabuu bakki jireenya nyaanni qulqullina naannoo fi bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo sanitti daangeffameera. Garuu lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufee baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'ee qilleensa banaa keessaa yookaan muka karaa qarqara jiru jalatti rafuu qabu turan. Aminaat fi ijoolleen durbaa ishee lama halkan walakkaa garee hidhattootaatiin erga haleelaman booda magaalaa dhaloota isaanii baqachuu qabu turan. Akkuma namoota 10,000 lakkaa'aman kanneen qe'ee isaanii irraa baqatan Aminaat waan baay'ee xiqqoo fudhachuu dandeesseerti. Yeroo manneen keenya dhiirota meeshaa waraanaa qabaniin xiyyeeffataman uffata keenya qofa uffannee baane waraqaa eenyummaa keenyaas ta'e qabeenya keenya gatii guddaa qabu tokkollee fudhachuu hin dandeenye. Ta'us ishee fi ijoolleen ishee lubbuu isaanii waliin waan miliqaniif amma immoo Islaam Riilaayiin deeggaramaa waan jiraniif akka carraa qabdu ofitti fudhatti. Carraa arganne jettee hiriyoota keenyaa fi
Ollaa keenya dabalatee namoonni baay'een walitti bu'insa kanaanis ta'ee gara bakka nageenya deemaa jiranitti du'aniiru. Reeffi isaaniillee hin awwaalamne. Lubbuun jiraachuu keenyatti gammanneerra. Amma kaambii baqattootaa keessa jiraattu Aminaat yaadannoo jireenya ishee durii walitti bu'insi dura ture waliin qabsaa'aa jirti. Baqattoonni hedduun isaanii ogummaa fi ga'umsa barnoota qabu mana Aminaat barnoota deessuutiin digirii jalqabaa argatte. Ani buufata fayyaa mootummaa magaalaa Chifiraa irraa kiiloomeetira 12 fagaatee argamu keessatti hojjechaa ture. Achitti hojii deessuutiin kaffaltii gaarii qabaachuun ture. Jireenya gaarii qabaachuu ture. Sanirraa cicciramee akka tasaa ijoollee xiqqoo waliin qe'ee isaa irraa buqqa'uun maal akka namatti dhaga'amu ni beektan. Amma akkamitti ijoollee ishee nageenya isaanii eeguu akka dandeessu, akkamitti akka isaan nyaachiftu, ammaas fiiguu qabu yookaan yoomiyyuu gara manaatti deebi'uu akka qaban yeroo hunda yaaddoofti. Seenaan ishee kan nama gaddisiisu kan baqattoota miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaa guututti egeree isaanii mirkanaa'aa hin taane isaan mudatee kan deebisuudha. Islaam Real Life'n namoota akka Aminaat fi maatii ishee deeggaruuf deeggarsa lubbuu baraaruu ni kenna. Addunyaa wal dhabdee fi balaan ariifachiisaa baay'ee keessa jiru keessatti addunyaan baqattoota deeggaruuf yommuu walitti dhuftu garaagarummaan inni fidu argineerra. Rakkoon Yukureen sana nutti agarsiiseera. Namoota kutaalee addunyaa biroo irraa eegumsa barbaadaniif mala haqa qabeessaa fi namummaa qabu dhiibuun barbaachisaadha. Ati nu gargaaruuf dhufte, nu gargaaruu keetiif baay'ee gammanneerra. Garuu maaloo waa'ee keenya hin dagatinaa, ammallee rakkachaa jirra. Sun hin jijjiiramne, garuu deeggarsa keessaniin lubbuun jiraachuu dandeenyeerra. Amantaa keenyaan kaka'umsa argachuun Islaam Real Life namoota miidhamaniif gargaarsa hatattamaa taasisee ture. Baqattoota akka Aminaat fi maatii ishee paakeejii nyaataa fi meeshaalee barbaachisoo biroo dhiyeessineerra. Maatiin buqqa'an ulfina akka jiraatan, tasgabbii akka argatanii fi abdii qabaatan akka jiraatan gargaaraa jira.